السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا جايبات كنسيني قبا يروه الدو دبرتين نبو ماليف بوين دبرتوني دائمني تكان توكون هرمي مالي بوتا جلي هارسا غافته هاتس وان دبرتي تهيف جتي ديبستيف naafin galle je'een mucaan haati isaas daa'ima ofitti qabdee erga hammattee booda tasuma siif hin galu ilma koo jetteen. Booda daa'imni kun abbaa isaatiin abbaa harmeen yeroo hunda sababa tokko malee maaf bootti jechuun gaafateen. Abbaanis dubartoonni hunduu sababa malee boo'u hundi isaanii boohuu danda'u jedhee abbaanis waan hin beekneef deebii kana deebiseef. Daa'imni kun osomaa boo'icha dubartoota ajaa'ibsiifatu guddatee abbaa maatii ta'uuf gahe. Xumura irratti manguddoo aalimaa gaafii isaatiif deebii beeku tokko argate. Yaa akaakoo yaa manguddicha, dubartoonni maaliif akka salphatti boo'u je'ee gaafate. Manguddichis Rabbiin dubartoota yeroo uumu uumama addaa godhee waan uumeefi irreen isaanii akka addunyaa baachuu dandahutti, garaan isaanii akka addunyaaf nahutti, obsaaf jaalalli isaanii madaala kan hin qabne godhee Rabbiin isaan uume je'een. Beekumsa addunyaa ittiin bulchan qabu, ciminaa fi bilchina keessa isaanii uumaa qofatu beeka. Raraa ilmoo isaaniitiin itti dhuftu hundaa dandamatanii jaalala facaasanii biqilchu. Cimina yeroo namni kamiyyuu duuyjatti gale gariin ilmoo irratti dhiisee gariin rakkina keessatti isaan irraanfate osoo jiruu isaanii irraa abdiin kutin ciniinnattee imala isheetti fufuun kunuunsa maatii isheetiif gootu dhibeef jettee addaan murtee kan hin beekne dubartiin uumama haqaaf uumaman jechuun deebiseef. Rabbiin ciminaa fi dandeettii ilmoo isiidhaan jaalachuu haala kam keessattiyyuu kenneef. Osoo ilmi ishee hamaa meeqa isiif yaade irratti raawwate isheen jaalala isaatiin maraattee gara laafetti uumama addaa. Cimina abbaa manaa kunuunsuu osoo inni hamaa fedhellee tahee isiin jaalalaan onneen isa gammachiisti. Rabbiin beekumsa hundaa olii isaaniif kenne uumama hundaa cinaa dhaabbatu dubartoonni. Abbaa manaa gaariin akka isaan hin miine Rabbiin isaan beeksise. Dhaanamanii arrabsamanii haal duree tokko malee jaalalaan abbaa manaa ofii cinaa dhaabbatu. Rabbiin xumura irrattis imimmaan akka gaaddisaatti isaaniif kenne. Kun kan ishee fi kan ishee qofa. Yeroo barbaaddetti imimmaan ishee dhimma baati. Sababa dhiyeessuun yookaan ibsa bal'aa kennuun isirraa hin eeggamu. Imimmaan kan isiiti. Agartee ilmoo koo, miidhagina dubartii uffata isaanii irraa miti, rifeensaa fi bareedina qaamaa, bocaa fi dhaabbataa miti. Miidhaginni dubartootaa ija isaanii keessatti ilaalamuu qaba. Sababni isaan daandii gara onnee teessuma jaalalaa geessu ija isaanii keessa jira. Dubartoonni gara laafoodha, arjaadha, hawwata teenna tan Rabbiin irkoonoo godhe waan ta'eef kunuunfachuu fi kabajuun nurra jiraata. Turtii gaarii.